Abbaan manaa isa kana fuudhee erga isiin ulfa beekee tajaajila dabarsuu hin dandeessu. Hojjettee mallaqa fiduu hin dandeessu. Lafa gatee ulfa waliin biraa bade. Hedduun namaa abbaan manaa kan fuudhee itti ulfeesse eessa jira jettanii koomentii jalatti gaafii gaafattan. Tokkoon keessan ammootu maal taatee duute jettanii gaafii gaafattan. Rabbiin obboleettii keenya ka ganda duniyaa irraa boqatteef rahmata isiidhaa haa godhu. Iddoo bareedduu rabbi isinuu haa qubachiisu. Isiniin jecha yeroo hedduu hajjii fi caaltuun viidiyoo hojjetanii jireenya isaanii fakkeessanii hojjetan. Isaan piraankii hojjechaa jiran garuu piraankiin isaanii kun barnoota hedduu namaa dabarsa. Isaan viidiyoo kana bifa piraankiitiin hawaasa biraan ga'aa jiran jireenya ofii fakkeessanii shamarran biyya Saudi Arabiyaatti heerumanii dhiira wajjin jiraachaa jiran abbaa manaati jedhanii riyaalitiin jireenyi isaanii isa dhugaadha. Akka viidiyoo hajjii fi caaltuudha sani. Hajjii fi caaltuu jireenyi isaanii kan dhugaadha isa viidiyoo irratti argitan sanidha miti. Garuu jireenyi shamarran Saudi Arabiyaatti heerumtee abbaa manaa godhattee jiraachaa jirtu jireenya akka viidiyoo hajjii fi caaltuudha san. Viidiyoo isaanii irraa barnoota hedduu barattu. Ergaa hedduu namaaf dabarsa viidiyoon isaanii. Riyaalitiin jireenya hajjii fi caaltuu garuu sanii miti kaameraa duubatti. Obboleettii keenya kana abbaan manaa kan fuudhe eessa biraa dhaqe, kan ulfeesse eessa biraa dhaqe, eenyu irraa ulfoofte. Warroonni jettani biyya Saudi Arabiyaa keessatti shamarran dhiirti wanni fuutuuf bizineesa ittiin jiraachuudhaaf malee wajjin jiraachuudhaaf miti jechuudha. Isiidhaaf yaaddee utuu hin taane mataa ofiitii yaaddeeti kan fuutu jechuudha. Ulfeessee lafa gatee biraa bade. Shamarran biyya Saudi Arabiyaa yookaan jiruubii gabrummaa keessatti gaafa ulfoofte ekispaardii taati jireenya dhiiraa keessa yookaan faayidaan ala taati jechuudha. Maaliidhaafuu yoo jettan inni gaafa fuudhisan akka isiin ulfoofte ilma yookaan zarii sanyii gootuuf yookaan biqilchituuf miti kan inni fuudhe. Inni bizineesa hojjattee mallaqa fuutee galtee akka isa jiraachiftuuf, akka kiraa manaa isa irraa kafaltuuf, akka uffata isarraa jijjiirtuuf, akka caammaa haaraya dhufe waggaadhaan itti bittuuf yookaan ji'aan itti bittuuf. Walumaa galatti inni taa'ee mallaqa isii nyaachuudhaaf fuudhe malee fuudhee zarii irraa argachuuf miti jechuudha. Fuudhee itti ulfeessee gaafa ilmoo garaa kaayattee dalagaa mana arabaa dalaguu hin dandeessu. Yeroo isiin dadhabbitti kaatetti yeroo isiin mallaqa fiduu dadhabdetti lafatti gatee biraa badaa jechuudha. Hedduun dhiira biyya Saudi Arabiyaa keessatti shamarran fuudhanii dhiirti shamara tokko fuutee wajjin jiraattu hin jirtu. Injirtu takkumaayyuu jechuudha. 2, 3, 4 jechuudha bizineesa. Gaafa taam ijaazaa buufate taantu dalagaa deema. Gaaftaan ijaazaa buufate taantu dalagaa deema. Wal jijjiiraati jechuudha. Inni mana taa'ee mootummaa guddaadha. Mallanni manatti itti dhufa. Wanti hundi manatti itti dhufa. Jaartiin manatti itti dhufti jechuudha. Hunda isiidhaa ilmoo irraa argachuun barbaadu waan taateef dirqamaan kininii nyaachisa. Shamarran keenya kininii nyaatanii maatsaniin isaanii miicame gaafa jireenya ofiitiif zarii ofiitiif yoo badellee of duubatti waa hambifadha waan maqaa kiyya waamsisu waan na fakkaatu jettee gaafa isiin kininii nyaachuu diddee isa dhossitee garatti ilmoon haftee isiin ulfa ta'uu beeke. Dalagaa erga akkasumatti jechuudha. Aga guyyaa isiin dadhabdee kuftee hifattutti dalagaa hin dhiiftu shamarran biyya kanatti. Tarii haga araboonni dalagsiisuu diddutti jechuudha. In daladde aga guyyaa dhaluuf deemtutti shamarran hedduun jechuudha. Maaliidhaafu dalagaa dhiisanii yoo taa'an abbaan manaa dhiisee biraa deema mallanni hin jiru waan taateef abbaa manaa san ofitti qabachuudhaaf akka inni gatee biraa hin deemneef jecha dirqamamanii dalagan. Tokko san lammaffaadha lubbuu ofiitiif jiraachuudhaaf ilmoo ofii jiraachisuudhaaf jecha biyya ormaatti dalagaa nama barbaachisa dirqamaa jechuudha. Dubartiin ulfaata akka teettee raahaa isii barbaachisa. Cinqii fi hiraara dalagaa baay'ee ulfaatu isii hin barbaachisu kunuunsa gahaa isii barbaachisa jechuudha. Shamarran biyya Saudi Arabiyaa keessatti gaafa ulfoofte kun hin jiru guutuun guututti jechuu barbaadeeti. Akkas abbaan manaa isii eessa biraa deeme ka jettan gatee biraa deeme ulfeessee ka'ee gatee biraa deeme bakka
Isiin gaafa ulfoofterraa ekspaardii taatee jirti. Tajaajila kennuu hin dandeessu. Mallaqa hojjettee fiduu hin dandeessu. Isa jiraachisuu hin dandeessu jechuudha. Ofiiyyuu jiraachuun itti ulfaata waan ta'eef namni mataa lama baay'ee ulfaata. Shamarran keenya kana keessa kininii nyaatanii maatsaniin isaanii miicamee namni qoricha tokko nyaatu hammama dhibee tokko nama fayyisee dhibee tokko namatti baasa. Qorichi yeroo hedduu ilmi namaa nyaatu kun jechuudha. Dhibee tokko namaa fayyisa tokko namatti kaasa. Akkasuma kininiin isaan daya of dhoowwuuf abbaan manaa isaanii dirqamaan isaan nyaachisu kun maatsanii isaan miicee kanaa dalagaa biyya ormaati. Baay'ee ulfaata. Gaafa ilmoon isaanii akka tasaa taatee rabbi godhee fi garatti hafte yookaan garatti qabatte yeroo sadarkaa dahumsaa irra geessu irraa hafuu dadhabaa jirti jechuudha. Shamarran keenya hedduun gaafa biyyatti illee galan dhalarratti du'aa jiran. Shamarran hedduun ammoo biyya kanatti illee dhalarratti du'aa jiranii jechuudha. Maaliidhaafuu dalagaa biyya ormaati. Rahmata namaa hin goone jechuudha. Haga ilaa duutee du'aan biraa lixxuuf yookaan galtee biyya keetitti biraa deemtutti si ajjeesan namni tokko si yaadu hin jiru. Maaliidhaaf ulfate gadhiisii 10 ulfaayin walirratti. Namni takka si yaadu hin jiru jechuudha. Arabni wanti isiin laaltu mallaqa sii kafaltu san qofa laaltu. Mallaqa ji'aan sii kennaatu san qofa laalti. Namummaa kan kee hin laaltu. Nama ta'uu keetu sin beektu jechuudha. Si hojjisiisuudhaan maletti. Sila kana ta'eefuu shamarran keenya rabbiin akka malettillee bakka malettillee dhiira malee irrattillee isin hin kuffisine. Inumaayyuu shamarran biyya Arabaatti hin heerumina. Dulloomaa asitti yoo dandeessan du'a. Yoo dadhabdan galaati heeruma. Bakka. Dhiirti jireenyaaf biyya kanatti isin fuutu hin jiru. Shamarran meeqa jechuudha. Dhiirti itti ulfeessitee gatee tabiraa wajjin biraa lixe. Tuun kan miidiyaa irratti kabooyaaroo argaa jirtan lubbuudhaan hafee. Shamarran meeqa jechuudha. Ilmoo isaaniitiin gargar bayanii reeffi isaanii tallajaa keessatti kashamaa ture. Kashame fira dhabee utuu abbaa manaa qabdu jechuudha. Abbaan manaa wallaalameeti. Gaafa fayyaa qabdu abbaa manaa qabdi. Gaafa ulfoofte abbaa manaa qabdi. Gaafa dhalatti kaate abbaa manaa hin qabdu. Shamarran meeqa jechuudha ka ona duwwatti mana Arabaa keessatti kiraa waan kafaltu dhabdee lafatti gatee biraa badee hiriyyaan irraa dheessee abbaan manaa irraa dheessee ona keessatti deessee kana dhaqqabaa kokkeemaaf homa nyaadhu wama dhugu jettee kanaan dura isin iyyachaa turte shamarran meeqa jechuudha yaa Oromoo. Barnootaan walirraa haa fudhannu. Warra darbe irraa barnoota haa fudhannu. Ka jiru ammoo barnoota isinii haa ta'u. Uduu argitan ibiddatti hin deemina. Dhiirti biyya Arabaa keessattuu jiru gabrummaa kana keessatti yeroo akkana bade kana keessatti jireenyaaf isin barbaaddu yookaan immoo boruuf isin barbaaddu takkallee hin jirtu jechuudha. Isinif fayyadamuu faayidaa har'aa qofa laalaniit isinitti dhufan. Dhiirti shamara takka yookaan haadha manaa takka fuutee adabattee teetu tokkollee hin jiru jechuudha. Hundi isaanii baalagee fi xawalwaallee bichaadha. Kasadii afur fuudhee hundaayyuu mana kophaatti kireessee waan kopheen bitatu hin qabne isaaniin tujjaara ta'ee kaboruu hin yaanne kan jiru har'aa qofaa yaadu jechuudha. Gabbayee dalagachuudhaaf hin danda'u. Hin jirtu dalagaan. Ittiin dhiiftu shurtaan suudiidha. Takka gabbayee kobza takka bitatee ol deebi'uu hin danda'u jechuudha. Kanumarraa taa'ee shamarreen guyyaa irraa hin janajjana maallaqatti irraa fudhata isaan ijaazaa buufata akka fedhe itti taphata kininii bitee fi mana kaa'ee fi eegee jechuudha. Nyaanni shamarran keenyaa abbaa manaa isaanii biratti kininiidha. Kennaan inni shamarran keenyaa kennu kininii ulfa yookaan da'umsa isaan dhoowwuudha jechuudha. Fata jedhanii nyaata shamarran keenya illee irraa fudhatanii miidhaa guddaa jireenyaa fi lubbuu isaanii irratti gaaga'ama guddaa akka irraan gahu hin beekanii jechuudha. Maal akka ta'in arrasi ulfeessee si biraa bada ulfa ta'uu kan kee gaafa si beeka deemeta biraa wajjin jiraata si jijjiirataa akka uccuutti jechuudha. Rakkoo takka dhimma takka sirraa hin qabu. Bakka ekspaardii waan taateettuuf yeroon kee isa biraa dhumatee jira. Ta yeroon irraa hin dhumanne deemee soqata. Isiisanillee akkuma taan godhee biraa deema gaafa isiin hifattee tajaajiltee gaafa isiin hifattee lakki amma waa godhadhaa firii godhadhaa dadhabee gaafa isiin jette shullukki jedhee tuman biraa badee biraa deemee jijjiiratee soqata. Wanni isa dhoowwu takka hin jiru. Wanni isa qabu takka hin jiru. Akka guyyaa rabbii isa qabutti. Shamarran keenya biyya Saawudii keessatti akkanatti dhumachaa jiran. Jireenyi isaanii akkanatti badaa jira. Dhiirti biyya Saawudii keessatti dhiirti kaayyoo qabdu hin jirtu. Amma Saawudii qofaa miti Dubaay illee eegalee jira. Shamarran keenya of eeggannoo guddaa godhaa. Obboloota keessan kan balaa akkanaa irratti kufan isaanan isin duraa irraa fakkeenya fudhadhaa. Barnoota fudhadhaa. Dhiirti biyyoottan Arabaa keessatti jiruu gabrummaa keessatti
Peresentiin 99 kan jireenya isaaniitiif faayidaa isaanii mataa isaanii qofaaf isin barbaadu yoo taate malee jireenya boruutiif kaayyoo boruutiif kan isin barbaadu inuma hin jiru. Kana tolchitanii beektanii yoo itti seentanillee bultii dhiira biyya Arabaa wajjin yoo ijaarattanillee ijaaradha. Darbee hin dhabamu ka qalbii qabu ka boruuf yaadu ka obboleettii akka kiyyaati jedhee haadha manaa isaati yaadu darbee hin dhabamu. Baay'ee miti garuu hin jiru in argitan jechuudha. Akka firee saafiiti in argamu. Darbeeti kan argamu. Kanaan alatti obboleeyyan keenya reeffi isaanii kunu tallaajaa keessatti baradoo wajjin baradoo ta'ee hafaa jira. Hedduu isaanii jechuudha. Namni hin argine ka Rabbi argaa jiru meeqa. Addunyaan tuni waa hedduu dhoksitee deemti. Argitanii miti ka caarraan isaanii godhee fotoon isaanii akkana miidiyaa irratti bahee maatiin itti soqame. Ka ammoo maatii hin qabne kan abbaan manaa harka ofiitiin fidee balbala mana yaalatti darbee biraa deemu gatee biraa deemu utuu ija isaatiin argu meeqa jechuudha. Ka fuudhaniiti namaa fi fira irraa dhabaniiti ofii isaaniitti tallaajaa keessaa baasaa gaafa hifatan ji'oottan meeqaan booda qabbaraa jiran meeqa jechuudha. Ijoollee isaanii gizee isaan dahumsa irratti irraa boqatan fuudhanii mana yatiimaa galchanii biyya kana keessa guddisaa jiran meeqa jechuudha. Ka lubbuun hafte ammootu ilmoo fi fudhattee jiraachaa jirtittillee kadhataa illee hojjettee jirti. Caarraa qabdi, caarraa lubbuudhaan jiraachuu waan argatteef. Hajji yeroo hedduu viidiyoo isaa jireenya isaa fakkeesseeti hojjeta. Viidiyoo hedduu barnoota namaaf dabarsu hojjeta mucaan sun. Dhugaan isiniin jedha. Namoonni hedduun koomentii isaa jala yoo deemanii uuma dhugumaan inni haadha manaa isaa akkasitti jiraachisu see'eeti kan arrabaan mucuu godhutu jira. Fakkeenya hajjiin caaltuu fuudhee gadi dhiise, hajjiin caaltuu isiin ulfooftee jennaan akkana godhe, hajjiin caafaayoo fuudhee akkana godhe jedhee ijoolleen keenya gizee isaan akkas jedhaa gadhiisanii kuni dhugaadhaa miti. Piraankii hojjechaa jiran. Piraankiin isaanii garuu jireenya ijoollee Saudi Arabiyaa isa dhugaadhaati. Isa dhugaa irratti hundaa'e. Dhugaa yoo dubbanne ijoollee Yemen kaayyoo qabdi. Hundaa ol ijoolleen akka Yemen hin jirtu jechuudha. Namaas hin tuttu, waa'ee namaas hin haasoftu. Waa takka dhimma namaa keessan seentu jiruuf jireenya isaanii qofa uummata oofatudha. Of danda'ee hojii mataa isaanii uumatee uummata oofatudha jechuudha. Ofii isaaniitti ofirratti hojjetan malee deemanii namarratti hin hojjetan. Cubbuus ta'ee hojiis jechuudha. Isinii galaa miti. Mana isaanii yoo dhattanii koomentii isaanii ilaaltanii koomentiin isaanii koomentii arrabaa fi jibbaadhaan guutame bichaadha. Ajjiin hojiiwwan ijoolleen Saudi Arabiyaa keessatti shamarraniif dhiirti walirratti hojjetaattu isinitti garsiisaa jira, isin barsiisaa jira malee inni waan shamarran irratti hojjete cubbuu shamarran irratti hojjete miti kan isinitti garsiisee isin barsiisaa jiru jechuudha. Realitii kun waan shamarran keenya Saudi Arabiyaa keessatti dhiirti Saudi Arabiyaadha ijoolleen keenya irratti hojjechaa jirudha. Waan ijoolleen keenya walirratti hojjechaa jiran inni fidee viidiyoodhaan isinitti garsiisaa jira. Waan beekuuf jechuudha. Guutuu jireenya biyya kana keessatti suudii kana keessatti ta'amu waan beekuuf jecha haadha manaa ofii wajjin shamarran naannawa isaatti argamtu qindeessee hojii kana hojjechaa jira jechuudha. Yoo xiinxallitanii ilaaltanii, yoo hubattanii, irraa waa barattan, irraa jijjiiramtan, fakkeenya isiniif ta'a, ergaa guddaa isiniif dabarsa, akka soofdanii nyaattamne isin taasisa. Inni irra hajjiin dhiira badaa fi dhiira fokkataa ta'ee haadha manaa ofiitti garaa jabaatee viidiyoo akkasii hojjetee isinitti gadi dhiisaa jira. Namni tokko garuu ijoolleen Saudi Arabiyaa keessatti argamtu haadha manaa wajjin bultii ijaarattee haadha manaa ofii akkasitti jiraachisaa jirti jechuudha. Ilmoo hin barbaaddu. Jireenya boruu wajjin hin barbaaddu. Gara fuulduratti wajjin tankaarfachuu hin barbaaddu. Wanni isiin barbaaddu maalidha? Haati manaa isaanii mallaqa qofa hojjettee fiddee qabattee dhuftee ji'aan akka itti kennitu barbaada. Ji'aan ijaazaa buusa. Yoo isin ijaazaa buusuu baatte baayuu baatte yoo isin didde 3 yookaan 4 si hiika mallaqa fidin jedhaan. Yoo isin mallaqa fiduu didde ammootu ni kaasii irraa hiikee achuma manuma ijaazaa sanitti darbee kootu shanxaa kee fudhadhu jedhee bilbila irraa bilookii godhee biraa deema. Amma fudhadhee jira jedhanii bagra maddati. Fudhadhee jira alhamdulillah jedhanii. Hayya yoos maal alhamdulillah. Mucaa argachuu qabdi. Isin ulfaa'u kee maal alhamdulillah. Isin ulfaa'u fedha yaa ni fedhu. Kanaaf maal ta'uu fedha. Barbaadu. Achi barbaadu. Yaa ni barbaadu. Asii gadi akkamitti. Hey, what is it? Mau nama saya boleh ada. Saya pun nama ini. Kamu kan? Nama ini pun izin nama. Mau saya ada. Saya kemarin. Obaf tufe, igiri sejalina data. Oli nurka, wala bumana di bakata. Yale jago baparodi, bari milkida. Ya korma ko baparodi, bari
milkii